Beekamti keenya iyyuu mallattoo fannoo gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenyaan tokko haa mallatteeffannu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስን ክርስቲያኖታ ilmaan Waaqayyoo Hafuura Qulqulluudhaan ijoollee Hafuuraa kan jedhamtan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam jirtanii? Akkam galgaleessitan? Amiin. Galata Waaqayyoo jennee maqaa isaa waamnee isa akka galateeffannuuf addunyaa cubbuu sanarraatii iddoo qulqulleetti kanatti kan walitti nu qabate Waaqni abbootii keenya maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በወደደንና ባፈቀረን በገናና በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። እንደ በደላችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳያጠፋንና ሳይቆጣን በምሕረቱና በቸርነቱ በዚህ በተቀደሰች አውደ ምሕረት ያሰባሰበን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሁንልን። isa biraan abtuutii qulqulleetti yaadu keenya guutiin keenya dubara maariyaam kun ulfaatte fi kan kabajamteen ulfaataatu. Ergamoonni wareegamtoonni qulqulloonni akkaataa kennaa fi kabaja isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman ulfaatan. አትነግምና እናቱ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተመሰገነችና የተከበረች ይሁንልን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መነኮሳት፣ ደናግላን እግዚአብሔር ባከበራቸው ልክ የተከበሩ ይሁንልን። ለእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ለጥቂት ደቂቃ አብረን የምንመለከተው ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል አንስተን እናያለን። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። akka fedhaafeeyyama Waaqayyootti mata duree barumsa keenyaa taasifannee kan ilaallu raajii ዕንባቆም boqonnaa 3:18 irratti ani garuu Waaqayyoon nan gammadaa kan jedhu ta'a. Waaqayyo gooftaan nu gidduutti argamee nu barsiifachuun nu gorfachuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa yeroodhaaf icciitiin Waaqayyoo isaaf ifa ta'ee Waaqayyoonis filatamee raajii akka dubbatu waa'ee saba isaatiif waa'ee saba Israa'eliif akka dhiphatuu fi waa'ee saba Israa'eliif waaqa isaa uumaa isaa wajjin akka dubbatu kan filatame raajichi ዕንባቆም waan hunduma caalaatti anaan kan na gammachiisu waan hunduma caalaatti anaan kan na jiraachisuu fi wabii jireenyaa koo kan ta'e Waaqayyoodha. Kanaaf ani Waaqayyoon nan gammadaa jedhee dubbate. Egaa Yaaqoob jechuun hiikni isaa haammataa jechuudha. Haammataa yoo jedhu Yaaqoob ifama ዕንባቆም haammataa jechuun sagalee Waaqayyoo keessa laphee isaa keessatti qabatee jireenya isaa guutuu isaa seeraa fi abboommii Waaqayyoo eegee mana Waaqayyoo keessa deddeebi'ee yeroo hundumaayyuu jireenya isaa Waaqayyoo wajjin kan taasifate tajaajila umrii isaa guutuu Waaqayyoof kan kennu tokkos faarfataa kan ta'e yeedaloo qulqulluu Yaareediin Waaqayyoon kan tajaajilu ቤተ መቅደስ keessa yeroo hundumaa kan hin dhabamne tajaajilaa qulqulluu ture። እንግዲህ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ብሎ የተናገረው ቅዱስ ዕንባቆም በወቅቱ ብዙ ፈተናዎች ስለነበሩ በወቅቱ በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው መከራ፣ ስደት፣ ስቃይ ስለነበረ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ እሱን አነሳሶ ካሉት ከዘመናት በኋላ
እሱ ስለ ሕዝቦቹ ስለ ሕዝበ እስራኤል እንዲጨነቅ እንዲጸልይ ዘወትር ከእግዚአብሔር ጋር እንዲነጋገር እግዚአብሔርን በምሕረቱ እንዲጎበኛቸው እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩን ገልጾለት ወደፊት የሚሆነውን ነገር በራእይ አይቶ ትንቢት ይናገር ነበረ። ዕንባቆም ማለት ማዕቀፍ ሲሆን የስሙ ትርጉም ይህም የእግዚአብሔርን ቃል በልቡ አቅፎ የያዘ መላ ዘመኑን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሕይወቱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ አገልግሎቱን ለእግዚአብሔር ያደረገ ዕለት ዕለት ከቤተ መቅደስ የማይጠፋና ማሕሌታዊም ስለነበረ በቅዱስ ያሬድ ጾም ዜማ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ደግና መልካም ሰው ነበረ። ታዲያ ቅዱስ ዕንባቆም በወቅቱ የነበረው ሁኔታ መልካም ስላልነበረ በወቅቱ የነበረው ገዢ ሕዝበ እስራኤልን የሚያስጨንቅ፣ ሕዝበ እስራኤልን የሚያሳድድ፣ ሕዝበ እስራኤል ላይ መከራን የሚያደርስ ከእግዚአብሔር ጋር ለማለያየት ብዙ ጥረትን የሚያደርግ ስለነበረ እሱ ግን አቤቱ ጌታ ሆይ ይህ ፍርድ ተጓሎ እያየክ አንተ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? አንተ እስከ መቼ ድረስ ዝም ብለህ ይህንን ሕዝብን ትመለከታለህ? ናና ፍረድልን ብሎ ዕለት ዕለት ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበረ። ኤጋ ቁልቁልች ራጂች ዕንባቆም በረሰነ ኬሰት ኡመተ እስራኤል irrat hojiin gidiraa hedduu isa waan raawwatamaa ture murtiin jallinaan murtaa'ee ummata sana irratti dhiibbaan taasifamaa waan ture hordoftoonni kiristaanotaa kan ta'an baay'een isaanii dararamaa sila turaniif inni guyyaa guyyaatti hojii kana inni ilaala. Hojii kana keessattis hirmaataa ta'ee mana hidhaa keessatti darbatamee garafamaa ture, reebamaa ture. Yeroo sanatti yaa Waaqayyo yaa Uumaa keenya ati hanga yoomitti ummata kana hin ilaaltu? Ati hanga yoomitti saba kee murtii jallinaa kanarraatii bilisa hin baaftu? Ati hanga yoomitti calliftee ilaalta? Maaliif hin murteessine? Maaliif gara addunyaa kanaatti dhuftee ummata kee bilisa hin baafne? Murteen kee sirriidha. Murteen kee qajeeladha. Daba kan hin qabne, shira kan hin qabne, gosaan kan hin madaalle, gubboo kan hin qabneedha firdiin kee. Yaa Gooftaa kootutii nuuf faradii jedhee Waaqayyoo murtee sirrii akka laatu Waaqayyoon kadhachaa ture. Egaa ዕንባቆም kadhannaa inni taasiseen Waaqayyoo isa dhaga'e. Gara fuulduraatitti Waaqayyoon dhala namaati irratti gocha gidiraa fi gocha ajjeechaa raawwatame sana ilaalee bilisa baasuudhaaf gara fuulduraatti qulqulleetti haadha teenya dubaroo Maariyaam irraa dhalatee foon ishee irraa hirmaatee lubbuu ishee irraa hirmaatee dhala namaa bilisa akka baasu inni mul'ataan arge. Yaa Waaqayyo yaa Uumaa ati bineensota lama gidduu dhaabattee sin ilaale sin arge jedhee raajii dubbachaa ture. Hojii kee isa dinqii sanas argeen sodaadhee jedhe. Egaa ዕንባቆም bineensota lama gidduu dhaabbattee kan jedhe inni tokkoffaan mooticha ummata kiristaanotaa dararaa turan Silminaastirii fi Nebukadnezar gidduu dhaabbattee si argeettiin jedhe tokkos maaliif ummata kiristaanaa Kiristoosin kiristaanota jedhamanii kan waamaman dararaa waan turaniif ati garuu isaan gidduu dhaabbattee ummata kee bilisa baaftee haadha teenya giiftii teenya dubaroo Maariyaam irraa dhalattee ummata kanaaf murtee isa sirrii laattee gara keetti deeffatte bittaa garbummaa jalaas bilisa baaftee ittiin jedhe. Yaa saba Waaqayyoo ዕንባቆም baay'isee boo'e. ዕንባቆም baay'isee Waaqayyoon kadhate. ዕንባቆም yaa Waaqayyo murtee isa sirrii nuuf laadhu jedhe.
Ani bisini sarra murteen dabeera. Gidiraan ammaateera. Ari'achuun baay'ateera. Kanaaf yaa Waaqayyo murteen keessa sirriidhaati. Murtee kennuuf laadhu. Ati nuun murteessi jennee yeroo hundumaayyuu Waaqayyotti boonyee Waaqayyoon murteessaa isa sirrii sana akka nuuf laatu gochuun anaaf isinirraatiin eegama saba Waaqayyoo. Egaa yeroo ammaas kan ilaalaa jirru kanaadha. Kiristaanonni Kiristoosiin hordofanii mana kiristaanaa keessatti deddeebi'an baay'een isaanii gidiraan irra gahaa waan jiruuf yeroon kunis yeroo murteen inni sirrii Waaqayyo biraatii dhufu yeroo itti kadhannuudha. እንግዲህ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነብዩ ዕንባቆም ያ ክፉ ንጉሥ በሕዝበ እስራኤልና በክርስቶስ አማኞች ላይ ያደረገውን መከራ ተመልክቶ አለቀሰ፣ ጸለየ፣ አብዝቶ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። ዕለት ዕለት ከእግዚአብሔር ጋርም ንግግርን አበዛ። እግዚአብሔርም መለሰለት፣ አቤቱ እኔ ሕዝቤን የምተው ይመስልሃልን? ያለው እኔም እመጣለሁ፣ እፈርዳለሁ፣ ሕዝቤንም ነፃ አወጣቸዋለሁ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ፍርዱ እውነተኛ ነው። ፍርዱ በገንዘብ ፍርዱ በቤተ ዘመድ የሚዳላ ፍርድ አይደለም። እሱ ትክክለኛውን ፍርድ ይፈርዳል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ፍርድ ተጓሏልና በመካከላችን ተገኝቶ የተጓደለውን ይሄንን ፍርድ እንዲያስተካክልልን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሁንልን። እጋ ሰበ ዋቀዮ አኒገሩ ዋቀዮን ነንገመደ ዕንባቆም ማሪፍ ዋቀዮን ነንገመደ ጀ እኒ አርያተማ ቱሬ ሬበማ ቱሬ ኡመኒ ሁንዱምቱዩ አርያተማ ቱሬ ክርስቲያን ጀደሙ isaaniitiif kanaaf waa hunduma isaayyuu dhiisee addunyaa kanas tuffadhee ani Waaqayyoon yoon qabadhe Waaqayyo wajjin yoon ta'e jireenyi wabii kootii Waaqayyoodha waan ta'eef Waaqayyoon nan gammadaa jedhe. Maaliif jennaan waa hundumaayyuu kan kennuu danda'u waa hundumaayyuu raawwachuu kan danda'u Waaqayyo qofa akka ta'e nan beekaa jedhe. Yaa saba Waaqayyoo ani bisin jiraachuu dhabuurraa gara jiraachuutti kan nu fide Waaqayyo ta'uu isaa ni beekna. Kan nu sooru kan fayyaa nuuf kenne baanee akka gallu kan nu taasise galgala ciifnee nagaadhaan halkan nagaa nu taasisee hirriba sana keessatti akka namne inni nu tiksee ganama immoo nagaan kaanee gara iddoo hojii keenyaatti akka bobbaanu kan nu taasisu Waaqayyo ta'uu isaa beekna. Kanaaf yeroo hundumaayyuu addunyaa kanarratti qorumsii fi gidiraan yoo nutti hammaatellee Waaqayyoon nan gammadaa jennee beekna. Fayyaa nuuf kenneera. Akka barbaannetti nyaannee dhugnee hojjannee baanee akka gallu kanaaf Waaqayyoon nan gammada jennee beekna. ዕንባቆም garuu gidiraa keessatti mana hidhaa keessatti ani garuu Waaqayyoon nan gammade. Kiristaanonni sirriin isa kanaadha. Qulqulloonni gidiraa keessattis qulqulloonni reebamuu keessattis qulqulloonni mana hidhaa keessattis Waaqayyoon ni gammadu. Cimsanii Waaqayyoon ni kadhatu. Cimsanii Waaqayyo wajjin hariiroo cimaa taasifatu. Kanaaf qulqulloonni yeroo hundumaayyuu amantaa isaatiin ni jiraata jedhamee Raajiin ዕንባቆም boqonnaa 2:4 irratti kan barreeffame. Qulqulluun yeroo kamiyyuu amantaa isaatiin ni jiraata. Amantaa isaatiin ni dhaabata. Amantaa isaatiin ni cima. Daran hariiroo isaa Waaqayyo wajjin ni taasifata. Kanaaf saba Waaqayyoo nutis daran Waaqayyo wajjin hariiroo keenya akka taasifannu cimnee amantaa keenyaan akka dhaabannu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. እንግዲህ ዕንባቆም በእስር ቤት ሆኖ በሚደርስበት መከራ በሚደርስበት እንግልት ንጉሡ በሚያከናውንበት ድርጊት ሳይሳቀቅ ቦታም ሳይሰጥ እኔ ዓለምን የፈጠረ
እኔንም ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣኝ የሚመግበኝ የሚያለብሰኝ ሙሉ ቀን እንድሰራ ጤና ያደለኝ ሌሊት ተኝቼ በእንቅልፍ ውስጥ እንዳልቀር እሱ ጠብቆኝ ጠዋት ደግሞ ተነስቼ በሰላም ወደ ስራዬ እንድሰማራ ያደረገኝ እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ። ስለዚህ ዛሬ በሚደርስብኝ መከራ፣ ዛሬ በሚደርስብኝ እንግልት እኔ ቦታ የለኝም። በዚህም ደግሞ የፈጠረኝን አምላኬን አልክድም። ሁሌም መከራ ቢደርስብኝም እኔ ግን እግዚአብሔርን ስላወቅኩት፣ እኔ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ሕይወቴን ስላደረግኩኝ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል አለ። ደስ ይበላችሁ ወገኖች። እውነት ነው። ዕንባቆም እግዚአብሔርን አውቋል፣ ተረድቷል። የሚያኖረው የሚገለው የሚያነሳው እግዚአብሔር መሆኑን ያውቃል። ስለዚህ ሥጋዬን ብትገሉ ነፍሴን ግን መግደል አትችሉም። ይልቁንስ እኔ የሚፈራው ሥጋዬንና ነፍሴንም ገሎ ወደ ገሃነም የሚጥለውን ፈጣሪዬን እፈራለሁ አለ። ታዲያ እኔና እናንተ እግዚአብሔርን እየፈራን ነው? ዛሬ ምንም መከራ ቢደርስብንም ፈተና ቢደርስብንም እግዚአብሔርን ስለያዝን በክርስቶስ ክርስቲያን ስለተባልን እኔ ከሁሉም በላይ በእግዚአብሔር በማመኔ እግዚአብሔርን በመጥራቴ እግዚአብሔርን በማገልገሌ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኔ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ብለን እናውቃለን። ማለት ያለብን ይሄንን ነው። ቅዱሳን ጻድቃን ይሄንን በተግባር ገልጸው በተግባር መስክረው እግዚአብሔር አምላክን አምነው እግዚአብሔር አምላክን አገልግለው ከብረዋል። ዛሬ እኔና እናንተ ቅዱስ 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 ብለን የምንጠራቸው ቅዱሳን ሰማዕታት እንዲህ በዋዛ በፈዛዛ ይህንን የጽድቅ ስም ያገኙ እንዳይመስላችሁ። በገሃድ መስክረው ነው። በሥጋቸው መከራ አግኝታቸው ነው። ይህን መከራ አግኝተው እነሱ ግን የበለጠ ክብርን ተጎናጽፈዋል። እኔና እናንተም ይሄንን እያወቅን በእግዚአብሔር በማመናችን ደስ ሊለን ይገባናል። ኤጋ ሰበ ዋቀዮ አኩመ ዕንባቆም ዋቀዮ ኢሰውሜ ቀበቴ ግድራ ኢሰረት ራወተሙ ሰነ ሁንዱማ በድሬ ኦሶ hin kennin ani garuu waaqayyo isa foonii fi lubbuus ajjeesee bakka tokkotti si'oolitti darbuu danda'u nan sodaadha, wanta biroo tasumaayyuu hin sodaadhu jedhee akkuma amantaa isaatiin cimee dhaabbate, akkuma waaqayyoon amanatee hanga dhumaatti wareegamummaa hanga fudhachuutti ga'etti aniif isinis gidiraan kamiyyuu yoo nutti baay'ate waaqayyo isa foon ajjeesu, isa foon balleessuu danda'u, isa lubbuu kaasee bara baraaf jiraachisuu danda'u amanannee waaqayyo qabachuu keenyatti, waaqayyoon tajaajiluu keenyatti, mucaa waaqayyo jedhamuu keenyatti gammannee ani garuu waaqayyoon nan gammada jennee maqaa isaa akka waamnu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo guyyaa har'aa kan yaadannu qulqulluu Yaaqoob Zanbiroon kan jedhamu namni tokko ture. Inni kunis nama cimaa fi nama amantaa isaatiitti kiristaana jedhamee ragaan ba'amaafii ture. Faaris yeroo har'aa kan ammoo Iraan jedhamtee biyya beekamtu keessatti namoonni gariin amantaa ciccimoo kan ta'an, gariin isaanii immoo waaqa tolfamaa kan amanatan gidduutti nama amantaa cimaa kan ture, kiristaana cimaa kan ture mooticha yeroo sanaa Sakiraad wajjinis hariiroo cimaa kan qabu. Sana booda mootichi galma isaa keessatti galchee aangoo isaaf laatee mootummaa isaa keessatti gaggeessaa kan isa taasisu. Inni kun garuu adeemsa keessa kiristaanummaa isaa dhiisee waaqa tolfamaa mooticha sanaatiif kan jilbeeffate,
waaqasaa Iyesuus Kiristoos kan isaaf du'e isa du'a keessaa kan kaase isa gara jireenyaatti kan fide isa dhiiga isaa dhangalaaseef isa lubbuu isaa dabarseef sana dagatee isa sana galee waaqa tolfamaadhaaf guyyaa tokko ni jilbeeffate. Saba Waaqayyoo namoonni baay'een oolmaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos kan daganne jirra. Oolmaa inni nuuf kaffale sana. Kanaaf inni kun egaa oolmaa kana dagateen booda haati isaa obboleettiin isaa fi haati manaa isaa guyyaa tokko inni amantaa isaa kana ganuu dhagaanii kiristaanummaa isaa kana ganuu dhagaanii san booda dabdaabbee yookaan xalayaa tokko isaaf barreessan. Xalayaan isaan isaaf barreessan ati kiristaanummaa kee dhiiftee oolmaa Kiristoos siif raawwate dhiiftee mootichaaf waan jilbeeffatteef waaqa tolfamaa waan amanteef kana booda nu arguu hin dandeessu. Kiristaanas jedhamuu hin dandeessu. Oolmaa Kiristoos nama ganee fi nama tuffate wajjin jiraachuus hin dandeenyu jedhanii xalayaa kana isaaf barreessanii dhiisanii biraa deeman biyya gadhiisan. Sana booda inni xalayaa kana dubbise. Maatiin isaa isa gananii biraa deemanii isa dhiisan. San booda ni gadde ni boo'e. Iddoo kadhannaa isaattis kutaa kadhannaa seenee Waaqayyoo wajjin dubbachuu eegale. Waaqayyootti boo'uu jalqabe. Imimmaan isaa dhangalaase ni jilbeeffate. San booda Waaqayyoos deebii isaaf laate gaabbiis gale. Ni ceepha'e. Yaa Waaqayyoo si ganeera. Yaa Waaqayyoo si dhiiseera. Aangoo biyya lafaa kanaaf jedheen si gane. Sodaa mootichaaf jedheen si gane. Oolmaa kee tan dagadheettiin jedhe. Yeroo sanatti Waaqayyoos isaaf deebise. San booda of ilaale. Egaa yaa Waaqayyo maatii koo isa fooniin na wajjin jiran na dhiisanii deemuu isaanitti hanga kana egan dhiphadhe. Hanga kana egan rifadhe. Hanga kana sammuun koo egana dhukkube. Oolmaa ati naaf gooteef si dhiisee deemuu kootiif maalan ta'a hangaman dhiphadha. Fuuldura keettis akkamittan dhaabbadha jedhee gaabbii galee Waaqayyoof dhiifama isaaf taasise. San booda mootichi kun garuu inni gara Waaqayyootti deebi'uu isaa dhaga'ee isa waamsisee innaa gaafatu ani kana booda ittiin jedhe. Kana booda Kiristoosiin qabadheera. Kiristoosiin amanadheera. Kiristoos irraa wanti adda na baasuuf hin jiru. Waaqa tolfamaa keetiifis hin sagadu. Aangoo keetis hin barbaadu. Ani kana booda Kiristoos qabadhee jiraachuun anan na gammachiisa ittiin jedhe. Qulqulluu Yaaqoob Zegimuud kan jennuun kun jechuudha. Kanaaf mootichi kun gidiraa irratti dabarse hanga qaama isaa kukkutee iddoo 42tti ba'utti ni kukkute qaama isaa. Innaa lubbuun isaa baatu garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraatii dhufee lubbuu isaa fudhateera. Ulfinni galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo irraa wanti adda nu baasu maali jedhe qulqulluu Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35 irratti dubbisa. Beela moo gidiraadha moo dheebuudha moo ari'amuudha moo maaltu Kiristoos irraa gargar na baasa? Kanaaf kuni hundumti isaayyuu Kiristoos irraa gargar nu baasuu hin danda'u. Kun hundumti isaayyuu ni darba. Kanaaf gidiraa hunduma keessatti Waaqayyo wajjin jiraachuun anaaf sin nu gammachiisa waan ta'eef isa kana qabannee aarsaa qulqulloonni wareegamtoonni amantaa isaaniitiif oolmaa Kiristoosiif kaffalan kana yaadannee aniif isinis jireenya keenya keessatti Kiristoosiin gammaduu qabna. Waaqayyootiin gammaduu qabna. Ani garuu Waaqayyoon nan gammada jennee akka qulqullootaatti afaan keenya buunee dubbachuu qabna jechuudha. Egaa qulqulloota kanarraa maal barannaa kan jedhu haa ilaallu qabxii 3 tokko.
inni jalqabaa yerootis yeroo maleettis waaqayyoon gammaduu akka qabnu jireenya isaaniitirraa ni barra በጊዜም ያለ ጊዜም በእግዚአብሔር ደስ እንዲለን ከነዚህ ከቅዱሳኖቹ እንማራለን ደስ ባለን ጊዜም በተከፋን ጊዜም በእግዚአብሔር ደስ እንዲለን እነዚህ ቅዱሳኖቹ ያስተምሩናል እንለመፋን waaqayyoof amanamuu akka qabnu qulqulloota kanarraatii ni baranna qulqulloon Baaqoom irraa ni baranna yeroo kamiyyuu waaqayyoof amanamuu akka qabnu waaqayyoo meeshaa yeroodhaaf daanga'uun jijjiiramuu akka hin qabne waaqayyoon aangoo yeroof darbuun waaqayyoon qabeenya dhumatuun jijjiiramuu akka hin qabne waaqayyoof amanamnee waaqayyoon amannee jiraachuu akka qabnu irraatii barannaa jechuudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 6 faarsaa Daawit boqonnaa 93 irratti dubbisa. Inni sadaffaan dhabuu fi argachuu keessattis yeroo hundumaayyuu waaqayyoon gammaduu akka qabnu. Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irratti dubbisa. Iyyoob yeroo qabeenya argatetti waaqayyoon galateeffachaa ture waaqayyoon gammadaa ture yeroo qabeenyi ijoolleensaa akkasumas fayyaansaa isa dhibes waaqayyotti gammaduusaa hin dhiifne ani garuu waaqayyoon nan gammade dursees qullaa koon dhufe kana boodas qullaa koo gara waaqayyootti nan deemaa ሁለተኛው ምን ጊዜም በእግዚአብሔር መታመን እንዳለብን ከነዚህ ከቅዱሳኖቹ እንማራለን ለእግዚአብሔር ታምነን እሱን አምልከን ለሱ በመተማመን መኖር እንዳለብን ከነሱ ሕይወት እንማራለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 6 መዝሙር 90 ቁጥር 3 ላይ ማግኘት እንችላለን። ሶስተኛው በማጣትና በማግኘት ውስጥም ሆነን በእግዚአብሔር ደስ ልለን ይገባል። ስላለን ስላገኘን አይደለም ስላጣን ደግሞ ከእግዚአብሔር የምንለያይ አይደለንም እግዚአብሔር ሰጠን እግዚአብሔር ነሳን እንዳለ ቅዱስ ኢዮብ እኛም ደግሞ ከሱ ታሪክ ተምረን በሕይወታችን ሁሌም በእግዚአብሔር ደስ እንድለን ያስፈልገናል። አራተኛውና የመጨረሻው በሐዘን ጊዜም በደስታ ጊዜም በእግዚአብሔር ደስ ልለን ይገባል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ሐዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስተኞች ነን እያለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ምንም እንኳን ሐዘንተኞች ብንሆንም እኛ ክርስቶስን ስለያዝን ደስተኞች ነን። እኛ ድንግል ማርያምን ስለያዝን እኛ ቅዱሳን መላእክትን ስለያዝን እኛ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታትን ስለያዝን ደስተኞች ነን። ስለዚህ በጊዜም ያለ ጊዜም በማግኘትም በማጣትም በሐዘንም በደስታም እግዚአብሔርን አምነን በእግዚአብሔር ደስ ልለን ይገባናል ማለት ነው። ኤጋ ጣቡትስ አርገቹትስ ገመቹትስ ገደትስ የሮትስ የሮመለትስ ጭኔ ዋቀዮን ገመዱን አከኑረ ጅሩ ቁልቁሎ ጳውሎስ ኤርጋ ወረ ቆሮንቶስ በሬሴ በቆና ጃላኮስ ቁዳን ረት ንዱበት ከናብ የሮዳም ከንገድን የፈካኑዩ ቦደገሩን ይገመነ የእኛን ዋንቀ በነፍ ክርስቶስን ዋንቀ በነፍ ሀደሳ ቁልቁሌት ዱበሮ ማርያም ዋንቀ በነፍ ኤርገሞተ ዋንቀ በነፍ ወሬገምቶተ ዋንቀ በነፍ ቶሎተ ዋንቀ በነፍ ጅሬኛ ኬኛ isa fuldura keessatti nuti har'a kan gaddine fakkaannuyyuu kan gammanneedha waan ta'eef yeroo hundumaayyuu waaqayyoon gammaduun nurraa eegama. Ani garuu waaqayyoon nan gammada. Akkuma jedhe raajichi Baaqoom ani bisinis yeroo hundumaa waaqayyoon gammannee cubbuu keenyaaf of gaafannee gaabbii gallee qulqulloofnee dhiigaa fi foon gooftaa fudhannee guyyaa dhufaatii isaa
eegaatii gidiraa addunyaa kanarratti nutti raawwatamu hundumaaf iddoo osoo hin kennin Waaqayyoon qabachuu keenyaaf, Waaqayyoof amanamuu keenyaaf gammannee jiraachuun anaaf isinirraatiin eegama. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan jireenya keenya guutuu keessatti Waaqayyoon nama gammadee jiraatu nu haa taasisu. Ameen. Galannii fi ogummaan Waaqa keenyaaf haa ta'u.